قباب كيسا نمسكين ساتي فكير يسا نمني نرقوتا برا بردرسا أرجو مكين نملكيسا نفبوسي كلين ساقاري يا ربي إيمان النجاري خدماتيني نقرقاري غرغر سربي دين ارغا قوسم برا انغا دجل قبري در سلام تارا يا كم فقوليو جرتنا الدنيا السلام عليكم وبالآخرة ورحمة الله يا كوال قومرا سين الراجرات يا دبرتي ديرا سلام تانك يكون يوكس سمبرا أبشو السلام بينكم وليبرا بك ربي كسجرا رانو بي جباري يا ربي إيماني لنجاري خدمة ديني نغرغاري يا بولي وانكينيا شير يا جرب أرقما فقاتني زيسن كني وايبي يا بتاتي سامبركنا هالي تريبي كيسا تاتين نديرو قادنا مشرور كيسا وتوكادوي تنتجر كيسا قروا أمري مرتي هرك ربي كيسا ونرقم مراب قدرت مرتيسا بالام نركو مسا كيسا وماتين قبدو بشري يا ربي إيماني نجاري خدمة ديني نقرقاري سيقارنا يا الله يا باري أرجو مكين قبل داري يا ربي إيماني نجاري خدمة ديني نقرقاري سيقارنا يا إلهي أرجو مكين قبل داري يا ربي إيماني نجاري خدمة ديني نقرقاري يا ربي إيماني نجاري خدمة ديني نقرقاري يا ربي إيماني نجاري خدمة ديني نقرقاري قلني كربي تيغولي نغي موتي دنيا آخرها وهندا قلتي قفتا لبو مرتي هركاي ساتاي وقرقار سفلي وادو بدكاي قبا سباب gurraa singee haalli biyya keenya dhiyoo sabee qilleensi sabalaa olee galu dha'e tasgabbiin dhabamee jeequmsi. Hayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo akkam jirtan naguma fayyaa keessanii warroonni salaantaa isin geenye Asha marka fune hundi keessuun bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii fayyaan guutuun isin biratti haa jiraatu. Sagaleen kee hin dhagamaa miti? Sagaleen kee hin dhagamaa miti? Sheerii godhaamee irra garaa kana gubatee beekta. Miidiyaa nu qabnu tokkichatti warra waan hin taane fuudhee maxxanse. Sheerii godha namoonni seenta sheer qofa nu godha harki seen irraa muramu sheer godha. Waan malee dubbannu nuti haga dandeenye waan saba keenya ijaaru qofa dhugaa Oromoo qofa haqa jirtu qofa dubbanna malee soba gartee hin dubbannu jechuudha. Sheerii godha marti keessatti namoonni seentan. Sheerii godha dursa baga guyyaa Ramadaana guyyaa kurnaffalleen isin gahee kasee eekisillee warra nagayaan soomnee juwaan giini gartee keerii gi'a kana argatee gartee milkaa'uun haa godhu. Aaree seenee beeytani. Nan aaree har'a dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nan aaree maaltu si aarsee warri yeetanillee sinuu beeytan bakka dhuftanii har'a gartee zubaalaa fuudhanii miidiyaa ija keenya gurra keenya miidiyaa nuti eeggannu miidiyaa nuti haqa dhugaa jirtu irraa argannu arra fidanii kolkolee gubbatti dhiyeessan jechuudha. Kun akkamitti ta'a jarane nama OMN har'a nageessoo oddoo duubee nama waa meeqa ganee gantuu fidanii miidiyaa gubbatti baasan. Maaluma xawwalummaan akkana akkamitti fuudhanii kiyyaa kana arra fuudhanii OMN irratti affeetan nageessoo oddoo duubee OMN irratti fidan waan inni haasa'u bara anuu irra haasaa bara ingiliffaatanii. Yaa'oo yaboleeto yaa boo'ina dhiisaa wallaahi waan nama ajaa'ibu. Har'a fidanii nageessoo oddoo duubee kan waan haasa'u waan dhiisuun beeyne bara. Bar wama inni haasa'u waan gaafatu dhiisanii waan biraa morma jechuudha. Warra fagaate warra somni garaa keessa guute warra dhugaan isaan biratti xiqqoo hin dhagamne nama dhiigni Oromoo isaan biratti hin dhagamne ummata kolkolee fidanii OMN irratti affeeruun maal yaa
والله يو إنجليز فتني ولا لما أنور دبّتشوا إنجليز فتني بيني ماله أنور الناس أو من رتنا ديسني دوكا دبّتشوا ربّتشوا مالي في مين nama كرت أفيرمون أيمو هيو أرومو بيكان أرومو ميك أتم كجيرو OMN فوتي أرى كوليسن كاكاتول تاو سيما دافع nama gandummaan keessatti guutte nama ilmaa Oromoo sabboontota Facebook irratti bilookii nyaachisu yoo ati dhugaa dubbatte nama akkanaa kana OMN'tti dhiyeessan maal jarane akki kun hin barbaachisaa bannami sabboonummaa yoo qabaate bar dhugaa haqarra deema malee hin kijibu bar nageessoo odoo duubee irraa OMN irratti fidanii OMN jechuudha wallahi akkasirra rifanne mataa kiyyaan akkasirra rifanne jechuudha nama gartee doolaara dhiisee biyya itti galee ummata Oromoo hiisisaa nyaachisaa ajjeesisaa bahe nama ummata Oromoo yoo dhugaa ummata Oromoo dubbatu as bahe kijibaan ummata keenya sobaa bee ummata Oromoo gurgurataa bahe sababa doolaari irraa xiqqaate shoye kalaaf sababa doolaari irraa xiqqaate as deebi'e fidanii OMN irratti affeeru maali OMN ijaaf gurra kenna haqa dubbata dhugaa dubbata waan ummata ta'u waan gaarii dubbata kana ummata ta'u mee haasonni nama dubbata haasonni ne haasee kun haasoo mee guutusaa dhageeffatanii gida namuu dhageeffannee jira jechuudha namoonni tokko hinaafu maala waan akka hinaaffaa miti kun hayyoon guutee barkan dhiyeessitan OMN irratti jarane soomana nu aarsisan keessi keenya duraan nu gubate dhumaatii ilma Oromootiif dhumaatii garte ummata keenya akkatti Oromoo bakka maratti dhumtu kana garaan nu gubate nama guyyaa Oromoon dubbatu manatti ol deebi'ee xibsii nyaatu guyyaa Oromoon ajjiifamu manatti ol deebi'ee xibsii nyaatu guyyaa sabni biraa waa ta'e yookaan Oromoon dubbatte gabbahee iyyu gabbahee waan arge haasa'u nama akkanaaf iddanii OMN gubbatti nu affeertanii jiran nama dhabame العور نزل كلام نجيب خلاص أفان قبل دوتا جبري بيزلا علي وحسن الأبوك علي وحسن كلام نجيب ما يضجر أزرت هذا ورا سندن دي باي ورا الوغان جالن جنتوتا همان بين أفان سبونو ما أون لرت الراتي ماله أفانيني متيبر ورا أفهم براتين تو ورا كرتي كبي أروما دبتا أدور أروما تسندور أروما تسنبرا isarra dhufe akkamitti das gahe wareegama akkamiin abbootiin keenya sinu gaya san baradha dura nama san baratetu gartee asi arra de dubbata warra gartee kijiba malee dhugaan beeneetu arra si gaddeebiya gantoota OMN waan ummata ta'u gadhiisa waan ummata ta'u qofa gadhiisa maaltu deemaa jira amma biyya keessatti ummanni keenya maal ta'aa jira jarane osoo gartee nafxanyaan akkatti Oromiyaa keessatti lafa dhiitte ummata keenya Oromoon baduu qabdi joo harnu waa hidhamattee hiite OMN Oromiyaa keessatti ummata keenya ajjeesaa jirtu shaashamanitti dheengadda nama ajjeesan roobee diidatti halkan nama amaarii nama dhahe kan ummata walloo lafarraa dugoogamu dhiisi osoo nafxanyaan Oromiyaa keessatti akkana taatu waan ummata keenya ta'u waa'ee filannoo kana irratti ummanni keenya akka gartee gadi bahee qeerroo dura dhaabattu kana irratti hojjechuudha malee gantuu fidanii amma waa'ee akkana xiinxaluun maali xiinxaluu nageessoo odoo duubee fidanii har'a OMN'tti nu affeeran jaran waan ummata ta'u hojjedha waan ummata ta'u hojjedha waan fokkatuun hojjetina bar nuti isinirraa waa baran isin eeyna bar maal jechuudhaaf hime tortoraa waan haasoo hin beeyne nama arra hundi isaanii kaleessa gabbanii akka ummanni Oromoo hagartee abiyyii deeggaruudhaaf yaa jarane nama guyyaa dheengadda calaan qotti hiriira fi waammatanii nama 52 du'e nagayaan galle jedhanii nama guyyaa dheengadda Yamanitti namni 450 du'e nama 30 du'e nama 200 madaaye jedhan dhiiga ilma Oromooti warra taphatu warra akkanaa kana warra akkasii kana keessa nageessoo dubeessi tokko doolaara dhabe amma dhufe Ameerikaa deebi nama nagaati amma jedha bar garaa guddise rimee garaa godhe afuuffin qandiin kun nun aarsina warri OMN hojjetan haqaaf hojjedha dhugaaf hojjedha sabaaf hojjedha yookaan baa warra nagaan hojjetu gadhiisaa karaa yartuu asirratti fuutanii nuti dhiyeessinaati ijaan laaluu dadhabne garaan nu gubate dhumaati Oromooti garaan nu gubate sammuun teenya fayyaa nu qabdu namu hirriiba dhabnetti dhiiroo bormaatu dhalata hayyuun keenya guutuun hidha jira nama Oromoo yoo inni tokko ta'e maqaa shanitti moggaasan irra duguuggaa ilmaa Oromoo lafarratti gatee irratti warra gartee irratti koflaa ba'e irratti dalagaa ba'e irra deebanii OMN irratti nu affeeran osoo mootummaa kana iqitii baasee iqitii keessan fudhadhaas baa himaa malee asirratti fiduun maali hayyuu dhabame beekan dhabame
beekan guute ما بعرف qeerroo lafa dhuftu dhiheessa achirratti وقام مكرر qeerroo warra irraa fakkeenya fudhannu yoo hayyuun dhabame silaa kana fa'aa hayyootanii tusidanii warra kijibbaaf jecha mallaqa kafalanii fi ummata Oromoo irratti akkana waan dandeettii isaan qabanii dandeettii maal qaban kun warra gartee kan gaasaa kana akka saaliyaa saamii ummata gantoota kan asidanii fayyisaa laliisa warra bitanii ummata Oromoo irratti dhiiga ilmaa Oromoo taphatu kana osoo isaan irraa deemanii boru kana futanii xaffirtan jarane bar namni osoo waa ganee afaaniin gaccalisee nagayaa bar nama guyyaa Oromoon du'u gadi bahee itti koos itti koflu yaa garaanu gubda wallahi garaanu gubdanii jirtan jarane yaa aki keessi keenya duraan nu gubate beekan Oromoo irra gartee akka beekamne ta'e hayyuun Oromoo kun hidhaa galee kun jibbame sheekin Oromoo akka sarbatee biyya keessatti walloo keessatti maaltu ta'amaa jira jarane waan akkana harratti hojjedha yoo hojjetan uummata hojjedha gantuu nutti dhiyeessina yoo sabaa hojjennettan yookaan isinillee OMN dha rakkoon qabdu garaagarummaa OMN dha garaagarummaa miidiyaa boqqolloo ta'uu deemtan haala kana jechuudha miidiyaa boqqolloo ta'uuf deemtan yoo dhuguma gartee dhugarratti rarraatan taate waan uummata ta'u dhiyeessaa hojjedha gadi baha dhugaara lama uummanni Oromoo akka hidhatu godha yaa aki jirane وقال ساعات يلعبون بس اسمع هسه عمرك ورا زلا دينو عرف سنبها جراني بها زلا انا سننتوني بها يلا يو بلوك في تملي كان وانت dhuga feena haqa feena dhuga qofarratti rarraana jechuudha nama yoo xiqqoosaatu Oromoodhaaf yaade Oromoodhaaf fakkeessulee osoo dubbatee nama san ta'e rakkoodha nama gartee kaleessa mallaqaa jecha doolaara dhiisee galee uummata Oromoo gurgurataa bee joohari hiisisee ummata Oromoo lafarraa fiqisiise jarane nama acaalu ufi ajjeesanii irratti gartee qoosan farfaarra kaatanii ittiin qoosaa baan goota keenya qoosaa baan kana fiddanii kan dura OMN irratti as bahee ummata Oromoo gartee sobaa bahee ummata Oromoo hiisisaa nyaachisaa ajjeesisaa bahee kana har'a OMN irratti nu affeertan dhaabaa waan akkana dhiisa sabaa hojjedha yoo sabaa hojjennata sabaa hojjedha dhugaan sabaa hojjedha dhugara rarraana qal'attulee dhugaan qixxa dhugaa qofa feena nuti jecha dhugaa qofa feena maali jarane kan nageessoo odoo duubessani kan tolchaa osoo maddaa'o warra gandaaf deemu warra yuutuubii hojjetu warra yoo ati dogoggora qabda dogoggora sirreeffadhu jedhanii nama bilooku guyyaa takkatti nama 400 ilma Oromoo biloo godhe tolchaa osoo madda dhugaa yoo dubbale nama 400 guyyaa takkatti ol maxxansee Facebook irratti warra ilaalcha addaa qabu jedhee maxxansee agarsiise innis biyyan jira malee osoo biyya jiraate kokolee irra warra gartee garaaf deemu kana wajjin tolchaa osoo madda jechuudha nama ganta keessan bana kamaal galchuu fanutti faarta bar gantu isa fanutti faarta warra akkanaa kana OMN irratti affeertanii jiran bar namni osoo ganda ifi dubbate gandi fi namni ufi faaya jiran namni ufi faaya dursa mana keeti kasitti aanu lammata kutaa kee ketti aanu aanaa kee kutaa kee kana kasitti aanu namni kutaa kee kana jabeeffate rakkoo hin qabu garuu wanni ati nama quuqama qabu ati ani yoon dogoggoree abboo waan san sirreeffadhu naan jedhan ani yoo kana beekan sirreeffatee ati gantuudhamu maali tiyya qofattaa warra gartee miila tokkoon Oromoo fakkaataa miila tokkoon gantuu keessa jiru warra akkana kana OMN irratti hoteelitti affeertanii nama afaan isaa ajaa ka afaan isaa keessa wanni afaan isaa keessa bahu waan bar noorii waan namni gurraa hin dhageenye bar nama akkanaa kana afaan fuuteen OMN irratti nu affeertan jiran abboo wallahi nama gubda wallahi billahi nama gubda wallahi nama ajaa'ibtan dhugaa rabbii tolchaa seen madda jarane dhagaa waa itaani waa maxxasoo jala deema laala namni maa arrabsa atti namni maan arrabsa namni naqee qajeedhi ilaali namni maa naqee qajeedhi ilaali warra yuutuubii namni haa hojjetu jarane yuutuubii Oromoo miskiinumaa keessa girtee haa hojjetu anuu yuutuubii nan qaba yoo barbaadda dhaqaa naa sabskiraayib godha inin kan rakkoon qabu haa hojjetu Oromoo miskiinuma nu gabroomse garuu miskiinummaa san keessa atti saba keetiif waan qabduun gumaachite dhugaa saba keetii dhoksuu baattee haqa jiru nama kee kan rakkate kan dhukkubsate wajjiin rakkate deemuudha malee
gamana taha gamana marqama achi deemaa warra kanaa kana hojii deemuu dandeenyu tolchaa osoo amma daggantuudha innu dhugaa rabbi yoo dubbanneetu taate kijiba nama kijibaan yuutuubii dalagatu malee nama sabaa yaadu miti namni sabaa yaadu bar sabnuun jib namni nama gartee dhugara deemu namni jib ilaala mucaasa waan inni gabbee nama inni afaanii nama arrabsu ilaala waan inni jedhu waan inni haasu ilaala inumaa nuti dandeettii qabata yuutuubii namni dandeettii qaba yuutuubii namni dalagata marra oromoon gara dandeettii miskiinuma dalagatee miskiinuma keessa habaatu sitti waan nu kan oromootu achiin si ka'e kuma dhibbata kaafi gara kuma dhibbata kaayira deema subscribing ke eno achiin ke oromo achiin ke deenkatu magafa youtube kuma kodani oromo achiin ke garu mi ima kana firate wallalteeti wanni inni haasaw wanni inni dubbatu ilma oromo yoro abo waan kana wonni kun sirri bita kana sirreeffadhu nama je gorso kennuuf bilooki qat nama dhibba fu nama guyyata ka biloo godhe nama arrabsu nama afaan isaa safuudhee kan nama waan arge gadi yaa'u gadi alba tortora waan akkana kana oomirate dhiyeessitan nama kana kan wallaa laa fedhe maantane nama dhugaa oromoo dubbatu nama haqa oromoo dhugaa dubbatu qofa kan feenu malee gantuu fi saree bara fuutanii OMN godhuudhaaf irratti dhiyeessitan jechuudha. OMN bar namni maraabar akka onnee ifitti eeggata bar ija ofii tana hin jaalatame akka baddu feeta OMN akkasitti eeggata xiqqaa guddaa namni marti jarane OMN yoo namni ni beetan jaalala OMN nama ummana oromoo qabu ummana oromoo kamuu qabu jaalala OMN qabu namni kamuu ta'u ni beeku garuu yoo warra tortortuu kana achi keessatti arginu akkamitti nutti dhagama maaltu nutti dhagama bar ummataan ijaarame achi ga'e malee bar ifi ijaartan achi hin kennu gorra achi teessan kun yaar hayyuu meeqa osoo jiru beekaan meeqa osoo jiru jabaan meeqa osoo jiru fittanii warra gartee afaan isaa waan gaanii dubbanne warra gartee gandaan deemu warra kana dhiyeessitan oromo yeroo gandummaa keessa hin jiru zamani gandummaa kute yaaki wallaalaa gama gandummaan deema malee nama ofii ati aanaa ofii ganda ofii jabeeffatu uma jiru rakkoon qabu kana garuu gantuu waan akkana olii goofuun gaarii miti namni invite argata namni isin affeera yaada kanarratti yaada qabattanii wallahi waan nama ajaa'ibu wanni karaa kun gaarii miti dhugaa waan nama ajaa'ibu wanni kanaa kun dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ani baay'een gaddaan miidiyaa ummata oromoo kana miidiyaa gartee namni ijaa gurra jedhee eeggatu waan argan fudhanii irratti gadhiyeessanii yartuu irra teettee albaatu tana warra dhiiga oromoo bar xiqqoosaatu hin dhagamne mallaqa ummata oromoo mallaqatti jijjiiratee mallaqatti gurgurate fidanii asirratti affeera yaa'aki a'uuzu billaahi waan namatti dhagamu haqanii kan jettaasi warra baale eenyu haqee jira nageessoo iddoo duuba haqanii eenyu haqee ammarraammuun akkasitti haqanii duraammaa feeran qammaa qana'u ibsa wanneen keessee tolkiin kee laafaadha agi warra tortora hin beekne fa fidanii OMN irratti affeeranii har'a OMN ni jibbisa wallahi OMN ni jibbisa dhugaa rabbi dubbachuu inni jibbeerra OMN baay'ee tokko hin jibbeeni warra akkanaa kana fidanii OMN irratti dhiyeessanii mataan dhukkubsa yaa aki warra nuu wallaala kunurra warra gartee tolchaa osoo maddaatiif nageessoo duuballee OMN irratti affeeruun haqa malee dogoggora hamaadha. Tolchaan gaafa sirraa'ee dhugaa uummata oromoo dhiyeeffate nama warra biloo dogoggora hamaadha. Waan akkanaa kana uummanni irraa of sirreessuu qaba dhugaa yoo sabaaf deeme yoo gartee uummanni kun jaran OMN jechuun bar qabsaa oromoo OMN jechuun namoonni beeka bar diinni kun OMN maaliif balleessuudhaaf akkatti xiyyeeffatee joorii isalee maaf xiyyeeffatee biyya keessa balleessee
akka ummata Oromooti malee akka diinaati badde bara OMN qabsaa dhugaa Oromoo qofa kan hin affeeru malee waan kijibduu abushaashee fuudhan sirriitti dhiyeessuun akii dogoggora kun dogoggora akkana kana sirreeffatu qabu. Sirreeffatu qabu uummanni waan akkana kana dhiisuu qaballee gantuu fidee asirratti dhiyeessuun qabu. Kanuma warra gartee ofuu hin dandeenye warra gartee afaanuu dandee waa dubbachuu hin dandeenye fa'aa fidanii warra afaan isaa kabajaan qabne OMN irratti affeeruun wallaahi kun waan hin eegamne. Waan akkana kana dogoggora kana sirreeffadha. Uummata dhagaa yeroo uummanni sin komatu. Yaa nama meeqa jira namni affeeruu qabda. Sabaaf yaada saba miidiyaa kana balleessina jiran miidiyaa kana jechuun ija Oromoon qabdu isa qabsaa Oromoon qabdu isa qabsaa miiliyoonota Oromoo akka Oromoon asitti ol agartee asitti gartee gaddas gammachuu asirraa qoodatti. Kanaaf waan uummataa ta'u qofa asirratti affeera waan uummataa ta'u waan sabaa ta'u waan gartee uummata biyya saniif illee ta'u qofa asirratti dhiyeessa malee gantuu fi warra korkolee gandaan deemtu asirratti dhiyeessanii OMN hin jibbisiisina. OMN gartee warra miidiyaa boqqolloon godhina kanuma dhaamsi kenna namni yaada qabu si jiran natti fakkaannee sila nama affeeruufidha. Aareetiin seera jechuudha. Soomana kanaanii yeroo ramadaana yeroo gartee du'aayee kadhannu yeroo gartee ibaadaadha malee yeroo dubbannu miti. Kanaaf garaan nu gubatee osoo rakkoo Oromoo garaan keessa nu madaa'u osoo maslaa gabaanee haga fi karaa dandeenye dubbanne ne eenu obsinee rajaa ramadaa. Jaalachiisu tokkummaa keenya nu haa cibsu yeroo ammaa yeroo uummanni Oromoo gartee akkaataa itti filannoo kanaaf filannoo jedhee warra korkolee deemu kana dura dhaabbatee gadi bahee kaardii tana akka ciramtu warra kaardii fudhate akka harkaa gubamu akkaataa qeeroon itti ol ijaaree qawwee itti hidhatu akkaataa Oromoon tokkomu waan akkanaa kanarratti jira manii godhanii halkanii guyyaa irratti hojjetudha malee warra gartee doolaarii irra xiqqaatee biyya deebi'ee fa'aa asirratti dhiyeessanii waan akkanaa dubbatuun qaaniidha. Kanaaf waan akkana kanarraa of qusatuu qaba miidiyaan of qusatuu qaba. Uummanni Oromoo gachiisee rafaan jiru bakka jirtu garaan nu dhukkubee garaan nu madaa